ijoollee Oromoo waan tokko isinii hima. Viidiyoo kiyya kana share godhaa. Namoota alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubatti jettanii boottan akka hin boonne bilis. Ummata imiyyee kana nutti hin kolfisiisina. Nus hin gammachiisina. Adawaa qabna, xilaataa qabna. Ummanni udaan malee, nyaatee udaanuu malee, kosii dhaquu malee, wanti biyyaatii fi wanni sabaa ittiin dhagaamne kunniin jechuudha. Kosiiwwan maalumaan ajandaa ummata kanaa uumnu, maalumaan ummata kana waan mootummaan biyya keessaa dalagaa jiru kana dhiisiisanii akka nurraa dubbatan goona jedhaniiti wanta kanaan irriba dhabu jiran. Nummoo kana tuffannee bira dabru jirra. Warri alaabaa adda bilisummaa Oromoo gube qeerroo Oromoo keessaa hin bahu. Argaa jirtan. Fakkeenya ijoollee Suudi Arabiyaa manidhaa keessatti mucaa Jimmaa san waan godhan argitanii miti. Namoonni tokko tokko ijoolleen sun dhalataa Jimmaa waan ta'eef jettan mucaa san itti xiqqaata. Itti xiqqaata. Wanni akkasiisan gochuun itti xiqqaata. Qaama isaa gudduluu, ija isaa balleessuu. Dhageettanii nu gadaannisa qabna. Gadaannisa keenya kana itti gochuu qabdani. Ajjeeftan taanaan addunyaarraa geessitan. Way namni du'e fixee bar geessii bar. Innu lubbu udaan malee wanta biroo hin beeku. Kosii nyaatee udaanuu malee waan beekuu qabu. Lubbuun itti hadhooftee jiruun itti hadhooftee harka namaa sababa ta'uuf wanta akkana dalagaa. Akkamii ajjeesuu yaaddani? Qaama isaa hir'isaatii. Udaanii inni shintibeet hin dhaqu sana agarte. Fincaanii fi udaan malee waan beeku miti. Akka of jalatti fincaa'ee udaanii of jibbu. Akka harka ofiitiin lubbuu ofii kana baasu gochuu qabdanii. Kun dhaamsa Raabiyaa Muhammadi. Hin ajjeesinaa bakka argitanitti qaama isaa guddulaa. Please. Gadaannisa nu qabnu kan itti godhaa. Harka muraa, harma muraa. Luka muraa. Ni galaa miti. Qaama isaa goddolanii jechuudha. Akka gadaannisni nu gadaannisa qabna Oromoo. Gadaannisa qabna. Harma muraa qabna. Aanolee hin dagatina. Calii calanqoo hin dagatina. Gadaannisa qabnu san gadaannisatti gochuu qabdan garaa jabaattanii. Ija isaa balleessuu, harka isaa muruu, luka isaa muruu, qaama isaa keessaa tokko irristanii, goddolii gootanii akka bara baraan qaama isaa sallaalaa Oromoo yaadatu gochuu qabdan. Oromoon maal akka ta'e beeksisuu qabdan. Hin deessanii miti. Namoonni immoo namaa san ajjeesuu qabna jettaniiti. Ajjeefnan geessitanii bar. Ajjeesuu hin qabdani. Ajjeesuu hin qabdani abadan. An ajjeesaa isiniin hin jedhu. Qaama isaa goddolaa gadaanisatti godha. Akka nu gadaannisa godhannee taa'aa jirru argitanii. Gadaanisatti gochuu qabdani. Hin ajjeesina. Qaama isaa hir'isaa. Harki keenya kan murameef harmi keenya kan murame suni waan xiqqoo isinitti kan fakkaanne. Kanaafi nama waan Oromoo balleessi hin ajjeesnan jedhinaati. Goddolaa lafa kaayaa. Dhabamni isatti haa bu'u. Hin boo'ina ammoo. Hin boochisna malee hin boonnu. Wanti isin beekuu qabdani. Abiyyi Ahmad dhiiga qeerroof qarreetiin dhiiga Oromootiin masaraa mootummaa seene. Dhiiga Oromootiin masaraa seene miti. Masaraa mootummaa seene miti. Dhiiguma Oromoo saniin buusuuf teenna. Kanan dogongorina. Waan bu'uun isinitti hin fakkaateen. Hin bu'a. Ilma haadhaaf abbaan beeyne. Ilma haadha malee abbaa wallaale. Saree kana jechuudha. Ni bu'a inni. Bu'uun isaa waan jiru. Kanaaf bakka argitanitti ijoollee alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubdu. Biliis mataa qofa irraa haddanii viidiyoo nutti hin godhina. Ija keessaa baasaa, ija takka baasaa, ija takka tambisa. Ilkaan irraa cabsa. Milikkata itti godha.